بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة مراسة كيسا برباتي سما أضحية أكما كان أولاغا برباتي سما مراسة سنيف سم برباده حديثتك كيسا ترقم ربي عليه الصلاة والسلام كيسان جدني ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق الدم. ilmaan aadam guyyaa yawman nahri jechuun guyyaa qalmaa yookiin guyyaa ciida akka ciida bara kanaatti guyyaa alhadaa yookiin immoo guyyaa guddaati. Guyyaa qalmaa sanatti namni hojii rabbiin biratti irra jaallatamaa ta'e tokkolleen hojjetu dhiiga dhangalaasuu caalaa jedhani. Dhiiga dhangalaasuu kan jedhame uduhiyyaa qaluudha. Uduhiyyaa kana yennanni qalee jedhu guyyaa qiyaamaa fuuldura rabbiitti rifeensi isii akkuma kana lafeenisi qeensi isii hundinuu rabbiin biratti dhufeetiyyi miizana hasanaa keessa isaaf ta'a. Hundi isaatu khayrii irratti isaaf madaalamaa jechuudha. Ergamaan rabbi alayhi salaatu wasalaam hadiisa biraa keessatti hanguma baay'ina rifeensa isiitiin khayrii rabbiin biratti isaaf barreessamaa jedhan ergamaan rabbi alayhi salaatu wasalaam. Akkuma kana immoo namicha biraa yeroo dhiigni lafatti dhangala'u dursee rabbiin biratti jazaan isaa isaaf barreeffama. osoo asii dhiigni lafarratti hin dhangala'in dura rabbiin biratti bakka argatti jedhan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam. Uduhiyyaani sunnaa nabiyyi keenyaati alayhi salaatu wassalaam. Ergamaan rabbi korbeessa lama amlahiini korbeessa lama kan ija isaa keessa gurraachaan ilaalu kan akkuma kana yeroo jilbeenfatu jilba gurraacha keessatti jilbeenfatu yeroo deemus akkuma kana lamaan qalanii tokko ofii fi maatii korraayi jedhanii inni kaan immoo ummata kan koo warra qaluu hin dandeenye irraan qalee jedhan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu sunnaa nabiyyi keenyaati. Akkuma kana sunnaa nabiyullah Ibrahim alayhi salaam caalaa warra filatamtoota nabiyyoota keessaa tokko kan ta'e sunnaa nabiyullah Ibrahim uduhiyyaa qaluun jechuudha. Uduhiyyaa qaluu kan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa baay'ee keessatti ibsanii jiranii rabbiinis wayadhkuru ismallahi fi ayyaamin macluumaatin calaa maa razaqahum min bahiimati al-ancaam jedhe. Guyyootii lakkaa'amtu kana keessatti akka rabbiin faarsan akka rabbiin galateeffatan akka rabbiin dakkaranuu fi maaliif jennaan rabbituyyi isaan razzaqe isaan nyaachise min bahiimatil an'aam jedhe. Beelladoota warra mana keessa jiraatan kan akka gaala kan akka sangoota loonii akkuma kana re'ee fi hoolaa kana jara nyaachisee fi jedha. Wanti caalaan guyyaa iidaa sana hojjetamu maanni jennaan uduhiyyaa eegate. Uduhiyyaan kun immoo maaltu qalama yoo jettan akkuma sila kaafne imma hoolaa qalama yookiin re'eedha yookiin sa'a yookiin immoo gaalarraa ta'a. Yoo gaala ta'e gaala waggaa 5 guute ta'uu qaba. Yoo sa'a ta'e sa'ootii waggaa 2 guutte akkuma kana yoo hoolaa taate hoolaa baatii 6 re'ee immoo yoo ta'e kan waggaa 1 guutte ta'uu dhayyi qaba. Kan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti ibsan ulamoonni akka kanatti ka'aniiti jiru. Wantoonni immoo eeggatamuu qabu maanni jennaani hundi jaraatu kan ijji jaraa bal'aa ta'es hin eeyyamamu kan baggajjaa miilli yookiin harki cabe hin eeyyamamu dhukkuba hamaa kan ofirraa qabdu hin eeyyamamu. Aybii walumaa galatti aybiin adda addaa irra jiraachuun akka shari'aatti hin jaallatamu hin deeggaramu waan ta'eef bareedduu kan ilaallaan namatti tolu kan foon bareedaa qabdutu qalamee miskiinaaf kennamuu dhayyi qabaa jechuudha. Yeroo qallu akkuma kana niyyaa keenya sirreeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Rabbiin quraana keessatti maal jedhe لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم جد. كما ربي تهين كقبو فوني سنقلتن كو يوكين ليغا سنقلتن كان أوسون تاني كان ربي برتي بربادم كان ميزانا كاسو كان اسم فيدو ما نجنان يناله التقوى منكم. صدا اسن ربي صدا تنتو قلبين كيسا نجي كيسا نقرمي اللي ربي صدا تشوتجي isa biratti madaala isiniif kaasaa nun jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu uduhiyyaa kana yaadannee ulaagaa isaa guuttannee akka harraaf boor iftaan kana binnee gaafa yawman nahrii qallu. Guyyaan qalmaa inni filatamaa ni gaafuma ciidaa sana. Ciida akka deebi'aniin osoo ta'e ni filatama. Akkuma kana aga danda'ameen ariifachiisuutu irra filatama. Ulamoonni bubbuleessi numa ta'a jedhu garuu filatamaan jaallatamaan kan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam qalanii gaafa iidaa sana waan ta'eefi guyyaa iidaa sana keessatti qaluudhaaf ayyaalluun isiniin jedha. Namni immoo gaafa sana hin dandeenye gaafa ayyaamu tashriiq tokkoffaa lammaffaa sadaffaas yoo qalee ni ta'a. Hadiisni tokko ayyaamu tashriiqii ayyaamu dhabhin kan jedhu hadiisni ni jira. Guyyaan ayyaamu tashriiq jechuudha. Guyyaan sadan sunuu
guyyaa qalmaatti hadiisni jedhe waan jiruu fi guyyaa kana keessa yoo qalames ni ta'a jechuu ulamoonni fatwaa kana kennu garuu guyyaa filatamtuu sana akka nun darbine wal yaadachiifne hammuma kaanee habitannuun isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.